Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa argi kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Hojii lubbuu balleessuu diiyaabiloosii. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa lafa kanarraa gara Aabboo ol mootummaa waaqaatti deemuuf jedhu hordoftoota isaatiif ergama akkas jedhu kenneefi ture. Gara addunyaa hundumaa saba hundumaa deemaa wangeela kanas itti lallabaati hordoftoota kiyya tolchaa jedha. Isa kanas wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 fi wangeela Maariqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti arganna. Haa ta'u malee kiristaanotni baay'een haala mijaawaa osoo barbaadanu diiyaabiloos garuu ergama kana fakkaatu akka mootummaa isaa bal'isanuuf ergamtoota isaatiif kenneera. Garaagarummaan jiru garuu ergamoonni seexanaa kiristaanota caalaa lubbuu gara ofii isaaniitti harkisuu irratti cimanii hojjechuu isaaniiti. Diiyaabiloos lubbuu baay'ee bakki inni itti argatu keessa inni guddaan mana barumsa sadarkaa lammaffaati. Keessattuu ijoollee shamarran irratti baay'ee xiyyeeffata. Ergamtoota keenya keessaa muraasa isaanii barattoota fakkeessinee gara mana barumsaatti ergina. Uffata qullaa isaanii baasee qaama isaanii mul'isu. Baay'ee gatii ol ka'an kan bitamu akka isaan uffatan goona. Kana wanti goonuuf ijoolleen shamarranii uffata akkasii kana uffachuu jaallatan waan ta'eef ergamtootni keenya kun wanti tokko iyyuu irraa hin irratu. Qibaatii yookaan dibataa fi shittoo yookaan urgooftuu adda addaa, qalamii qeencaa yookaan halluu qeensaa adda addaa, qalamii yookaan halluu waan hidhii fi nyaara isaaniitti dibatan adda addaa, moobaayilota, laaptooppii babbareedoo, kitaabota adda addaa fi kan kana fakkaatan akka qabatan goona. Ergamtoota keenyaaf saamuna qaama itti dhiqatan yookaan miicatan baay'isnee kenninee fi nama ishee gaafatu kamiifuu akka kennituuf godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifame hiriyaa akka tolfatan godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifame hiriyaa tolfatan. Achiin booda suutuma suutaan gara keenya fidiisaan nuun wal beeksisti. Sana booda nutis deddeebinee ishee gaafatisaan badhaasa adda addaa isheef geessisaan miseensa keenya tolfanna. Achiin isheenis warra biraa fiddi. Warri kaanis warra biraa fidu. Akkaataa kanaan miseensota keenya baay'ifanna. Kana hundumti keenya cimnee irratti hojjenna. Tajaajila nuuf kenname waan ta'eef. Akkanaaf hubatte wanti an barbaadu tokko seexanni nama tokko iyyuu dirqamsiisee akka isa hordofatu hin taasisu.
Garuu waan namni sun jaalatu adda addaa isaaf dhiyeessuun sossobee itti malee malaan gara isaatti deebisee hordofataasaa tolfata. Kanaaf kitaabni qulqulluun ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 irratti Waaqaaf bitamaa seexanallee mormadhaa innillee immoo isinirraa fagaataa Waaqatti immoo dhiyaadhaa innis gara keessan dhiyaataa wanni jedhuuf. Kanaafuu qalbeeffadhaa namni isin hin beekne tokko dhiiras ta'e dubartiin gaafa dhufee badhaasa isiniif kennu maaliif jedhaa gaafadhaa malee callistanii waan hundaa hin fudhatina. Seexanni waan biliclicii yerootiin isin sobee akka mootummaa jireenya gooftaa waliin kan bara baraa isin hin dhabsisneef jabaadhaa gooftaatti maxxanaa jiraadhaa. Sagalee Waaqaatiin guddadhaa. Jireenya kadhannaatiif jireenya galataatiinis bilchaadhaa. Kan biraa bakki diiyaabiloos nama itti gara isaa harkisu keessaa konkolaataan liiftii yookaan geegessaa tolaa itti fayyadamisaan. Dubartoonni babbareedoon keenya uffata babbareedaa uffatanii diddibatanii urgaayanii akka daandiirra dhaabatan goona. Dubartoota akkasii naannoo hoteelaatti argitan yeroo baay'ee. Akkaataa kanaan dhiirotaa fi dubartoota arganna. Kanaaf yeroo baay'ee namni akkasii nurraa bade jedhamee gaazexaa, raadiyoo fi televezyiinii adda addaatti kan himamuuf. Kanaafuu konkolaataa keessanitti eenyuuf akka tajaajila kennitan, mootora keessaniin eenyu akka feetan dursitanii beekuu qabdan. Wal'aansoo Yesuus Kiristoos waliin ifaa ifatti fuulduratti. Walga'ii keenya akkuma duraan barametti bishaan galaanaa jalatti godhanneen boodatti haadha manaa obboleessa abbaa kiyyaa yookaan haadhiqqoo tiyyaa gaafatisaaf deeme. Achittis nama maqaan isaa Antoonii jedhamu tokko arge. Namni kunis nama mana suuqii uffataa qabu ture. Innis guyyaa biraa nama natti ergee gara mana isaatti na waamsise. Anis akka aadaa keenyaatti yaamicharraa hafuun gaarii waan hin taaneef kamisa isaatiin booda gara mana isaatti deeme. Inni Waaqarraa waa'ee kiyya ergaan akka itti kenname natti himeen booda kitaaba qulqulluu baafatee lallabuu jalqabe. Saganticha irrattis namni 3 dubartoonni 2 fi dhiirri 1 turan. Innis lallaba isaa itti fufee lallabe. Angaruu waan inni jedhe takka illee hin dhageenye. Dhumarrattis kadhachuuf akka an jilbeeffadhu na gaafate. Anis calliseetuma jilbeenfadhe. Yoosuma kadhannaan gaafa jalqabamu humna hafuura Waaqaatiin rukutamee kufe. Humna kiyyaan ka'ee dhaabachuu yaale. Teessuma mana isaallee caccabsuu jalqabe. Yoo gargaarsa barbaachaaf gara alaa ilaalus miseensota keenya keessaa dhiira tokkoof dubara tokko arge. Isaanis nama ta'anii foon namaa uffatanii na gargaaruu dhufan. Gara balbala manichaatti ol siqan. Garuu ibidda humna Waaqaa mana keessa jirurraa kan ka'e ol seenuu hin dandeenye. Ergamootni kunniin waan akka televezyiinii bishaan galaanaa keessa jiru na arganiin booda ergamanii na gargaaruu dhufan. Maaliif jennaan miseensi tokko rakkin akkasii yeroo isa argatu gargaarsa akkasiitu godhamaaf waan ta'eef. Dhiirotaan lamaan akka an jilbeenfadhu gadi lafatti yoo na qaban dubartoonni lamaan hafan immoo kadhannaa isaaniitiin cimsanii seexana mormachuu xixuutti hidhuutti ka'an. Garuu immoo kadhannaan isaanii ergamoota seexanaa gara itti deeman itti akeekuun hin turre. Hubadhaa seexana gaafa xixxanu seexana gaafa ifattanu garamitti akka deemuu qabu itti akeekuun barbaachisaadha. San ta'uu dhabnaan isinis inuma xixxuu innis aga isin gara itti deemu akeektanutti callisee isin eegata. Even aduu ijjee bayeelle gara itti deemu yoo hin akeekin achuma olluma san turee haala mijeeffata. Isaanis baay'ee na gaafataa turan an garuu womaa ittiin deebisne. Maqaa Yesuus akka waamu na gaafataa turan an garuu hin dide. Baay'ee na yaalaneen booda ifatanii akka deemu na gaafatan. Garuu immoo seexanni tokkoyyuu narraa hin baane. Akkuma duraan dhufe kaan ta'ee deebi'ee bayee deeme. Waraani kasaati sanna moosisa abba lafaaf gubbaa qalchaatti yaa'isa. Goliyaan guddoo dheeratee hojjaatte gaala fakkaatee
Anja jaba jette daadate ilma waaqa coombifatte. Bale maasaatti gayyamte saawulo faallee taphaatte. Harri kun onallee labaate jabeenna feenatte dhaabate. Yoo feete garba gaadde akkasi sodaadhu nana. Yoo feete arba fagaadde akkasi sodaadhu nana. Wayaa sibiila keenya doo waraana kutubaa fudhadhu he. Dheeratulle omaana gootu gochite Filistiin kamootu. Akkophaan jiru beeka du'a saawuloonitti ofeeka dhufe. Ana keessa waraani dhaabbadhu dhaabbutti yaa waaqasi sodaadhu. Ana keessa dheerinni dhaabbadhu dhaabbutti yaa waaqasi sodaadhu. Yoo feete nyeencha fakkaate akkasi sodaadhu nana. Yoo feete jawwee fakkaate akkasi sodaadhu nana. Ejjatee baase balleesse daada doona dhageessise. Kullatee chafa keesse tanii lafaatu joose. Tufadhu gadiina laalee deekayyaa jedhee na yaame. Amma sikaarisaa hin argita kana waliin jiru jabaane. Yoo feete gaara fakkaate akkasi sodaadhu nana. Yoo feete arba fakkaate akkasi sodaadhu nana. Baate geerartu qabuumee cuuftise sodaattu kee. Karaa guddoo garaana nyaatte wanti ati jette dhaadatu. Arrabaa fi miidhaan tantee jatni duubatti deebiiftu kee. Yoomillee fedhiitte taatu gumbii waaqasii garboomtu. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Ani isin waliin ture Wandimmaa Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1 daqiiqaa 45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaatti baay'ee moosin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.